بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله تعالى أبولي جنگا يا رب فده أرانتنا عيد متنا خيسا غرغر سكرتي ركعتا في برد أبتشولين عيد خيسا تكرتي وأمبرمه حتى زكاة فطر الرأيجله أكغرتي أمم الإسلام جمّتشودان عيدو akka gartee rakkataan ollaa ta'ee rakkataan islaamaa rakkoo bahu gartee kana keessatti sababa kanaaf rabbiilleen gartee takka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri kan sistema lafqaan jechuudha. Inshallah nutilleen arraan tanaa wanni irraa dubbannu gargaarsa ummata keenyaa ummata gartee hongeedhaan miidhame ummata gartee harargee keessatti jechuudha. Harargee aanaa shan keessatti hongeedhaan miidhaman ramadaana kana jalqaba eegalee haga ramadaana kudha shanii kana gartee gargaarsa kana walitti qabaa turre. Alhamdulillah rabbiin gartee nu waafaqee maallaqa Itoophiyaadhaa takka biyya teenya 500,000 walakkaa miliyoonatiin maatii 200 gargaarsa goonee turre. Alhamdulillah gargaarsi sunilleen galma gahee eegasii ammaas akka gartee barbaachisutti gargaarsi sun nama hunda bira waan hin gahiniif maasha Allah san kagartee gargaarsa dura godhame san caalaa godhuudhaaf ammallee alhamdulillah dhaabbanni gaaddisa islaamaa karoora haarawaa fi sistema haarawaa lafa kaayatee karaa seene. Insha Allah ta'ala gargaarsi kun duuba yoo rabbi fedhee maatii 1000 takka insha Allah maatii 1000 takka gartee gargaaru jechuudha. Amma alhamdulillah hanga maatii 280 gargaarsa kanarraa gartee irraa deemnee jirra. Insha Allah ta'ala haga hafe yoo rabbi fedhee hawaasni keenya ummanni gartee muslimaa akkasumatti ummanni oromoodha hongee gartee biyya teenya takka ummata keenya ka harargee buute kana insha Allah dirmannee warri gartee biyya adda addaa keessa jirru warri gartee biyya nuti keessa jirru tanallee jiru cufti keenya nama 1000 takka sistemni lafa kaame sistema lafa insha Allah warreen gartee biyyooti Ameerikaa Kanaadaa Austraaliyaa jiru warra kanaaf gartee gargaarsi sun maatii takkaaf $30 maatii takkaaf akka nuti shalagannetti $30 maatii takkaaf jechuudha. Akka immoo maallaqa biyya teenyaatti qarshii 2000 akka gartee maallaqa gartee Saudi Arabiyaatti riyaala 130 akka gartee Keeniyaa biyya jirru tana keessatti nuti ammoo inshallah shilingii 3500 karoorfanne. Inshallah ta'ala dhaabbanni keenya yoo rabbiin fedhe fuulduraaf haga lubbuudhaan jirru hawaasa keenya rakkataa bira dhaabbachuun isaa gartee inshallah itti fufti waan irratti dhaabbatu miti. Inshallah ta'ala kanaafuu hawaasa keenya ka hongee miidhame ka gartee waan nyaatu dhabe waan dhugu dhabe kana bira dhaabbachuun gartee inshallah gama rabbiitiin illee akkaan barbaachisaadha. Akka ilma namaatti illee gaariin isin injaa irratti haa hirmaannu cufti keenya iidatana sababsanne inshallah warroonni gartee maatii gartee harka qalleeyyii kana gargaaruu feetan gama peejii keenya Facebook Gaaddisa Islaamaa ilaaluu dandeessan akkaawuntii fi inshallah viidiyoolee adda addaa kadalaynee dookumentarii waa'ee gartee gargaarsa kana achirratti daawwadhaa isin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم.